بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا نيو تي في أفريكا سجنتا فان أرمو بكا جرتني تنقافي رحمن ربي سن الراحة جرات سنين جتشا. عيد سعيد كل عام وأنتم بخير. بقى عيد الفطري بركمتكو دب أفريف أفرتمات إسنجه عيد قمتشو عيد بدأنا عيد خيري رب سنيف حاقود سنين جتشا إن شاء الله عيد كان ولين أيان فتشو داف as studio new africa tv sagantaa afaan oromootti argamna keessummoonni keenya asiin nu biratti argamanii as jiranii keessummoota keenyaan wal barra jalqaba irratti maqaan keessan eenyu? Hawwa Ahmed. Eessatti dhuftan namni humna dhuftan? Ani walloo warra elu bakka jedhamutti dhaladhe achirraan dhufe jechuudha. Masha Allah. Ati hoo eessa dhalattee maqaan keenya? Ani Amina Ahmed jedhama. Naannoo Quudaa Quunaacoo. Dhaloonni koo achuma ganda Quunaacoo. Jimmaa jechuudha. Tobbaa. Godina Jimmaati jechuudha. Godina Jimmaa ta'e. Isiin hoo eessa dhalattee? Ganda Quudaa Quunaacootti dhaladhe. Maqaan keenya? Maqaan koo Bultoo Ahmed. Masha Allah. Barakallah fiik. Isin hoo maqaan keessan eenyu? Wallagga naannoo Boonii Bakarii jedhamutti dhaladhe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baga waliin geenye isiniin jecha. Maqaan koo Jaafar Selemaanin jedhama. Bakki dhaloota kootiis Oromiyaa. Godina Wallagga Lixaa. Aanaa Beegii ganda Qaamaa Caandiiti. Masha Allah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Keessummooti keenya jalqaba irratti baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Isinillee baga iidi geessanii warra bara dhufuu rabbiin nu haa taasisaniin jecha. Mee isinirraa jalqabna. Iidii maal fakkaata? Iidiin bareedaadha. Baay'ee bareedaa. Abbaan bareeffataa iidii. Egaa akkumatti fakkaata akkuma biyya isaatti fakkaatanii akka biyya keenyaa ta'uu baateessi akkuma bakka jiranitti fakkaataniituma dabarsuudha. Yeroo meeqaffaa adeemtee ayyaaneffatan biyya kanatti? Wallahi han biyya kanatti gara 8ffaa ayyaaneffachuu kooti natti fakkaata. Masha Allah. Amina. Mee iidiin biyya kana maal fakkaata? Soomanni biyya keenyatti biyya kana addadummaan isaanii maal fakkaata? Mee akkamitti ilaalta iidii? Wallahi soomanni kun biyya keenyatti laafa. Soomanni biyya keenyatti laafa. Iidiin kun immoo akkuma jirantu ayyaaneffatu. Akkuma jirantu ayyaaneffachuu jirudha. Garuu akka biyya keenyaa nuun ta'u. Biyyi kun ulfaata. Biyyi keenya nama eebbisuu jira. Deemanii nama gaafachuu jira. Nama faxarsiisuu jira. Biyya kanaa immoo jireenyi ulfaata waan ta'eef. Amma kanas miti. Alhamdulillah. Masha Allah. Insha Allah warra biyya ofiitti illee ayyaaneffatu rabbiin nu haa taasisu. Mee Bultoo maal fakkaata iidiin biyya kanatti? Iidiin bareedduudha. Akka biyyaan ta'u garuu bareedduudha immoo. Baroodha akka biyyaatti illee garuu soomni asitti hin cimaa waan jedhu garuu baroorraa. Masha Allah. Barakallahu. Mee isinitti dhufne jirra. Iidiin biyya keenyaaf biyya asitti addadummaan isaanii maaliif yeroo meeqaffaa ayyaaneffatan? Fakkeenyaaf biyya keenyatti namni iidii yeroo ayyaaneffatu akkuma isin amma jette haadhaa fi abbaa firoota dhaqanii ziyaaruun jira. Addinatti inni kun maal fakkaata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Balayyaan Islaamaa hundumaanii baga rabbiitti isin ga'een jedha. Waggaa dhuftummoo rabbiin bakka muraada keessa ga'utti rabbi isin ayyaaneffachiisuun jedha. Iidiin biyya keenya nami wal keessa jiraata. Firrillee obbolaanillee wal argaa wal biratti ayyaaneffata. Addanattis immoo obboleessuma Islaamaa wajjin ayyaaneffanna. Alhamdulillahi rabbil alamin yoo akka biyya keenyaallee ta'uu baate biyya kanattis immoo alhamdulillahi rabbil alamin nami waama qabuun gadi ba'a yoo bishaan qabaates yoo midhaan qabaates waama qabu fudhateetu obbolaa masaa obbolaasuma Islaamaa wajjin ayyaaneffataa jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin ani bara 1994 keessan dhufe isa duraa malee jechuudha gara iidii 24 natti fakkaata. Biyya kanatti. Masha Allah. Duraan illee gaanii sawraa hundurumaan hin ture obbolaa keenya warrumaachi jiranii wajjin Haashim Ushaarii yookaan Haashim Muhammad Selemaan nama jedhamu wajjin ture. Naannaa sanatti baay'inaan hin ture ani biyya naannaa kana naannaa ammatti jiraadhu kana baay'inaan hin beeku dhiyoodhuman ture alhamdulillahi rabbil alamin
bareedduudha yaani yooma biyya keenya illee yaannesi obbolaa keenya yaannesi warrumti nu bira jiranii obboleessuma illee gaarii nama nutti dhiyaatu hin qabna alhamdulillah rabbil alamin keessattuu nama Zaakir Ahmad jedhamu nama ijoollee naannoo Jimmaatii nama waliin jirrudha jechuudha. Hunduma obboleeyyan Islaamaatiin baga rabbiitti isin gahee baga waliin geenye rabbiin immoo carraa khairii qabu hunduma keenyaaf rabbi haa kennu jedha. Maashaallah baarakallahu fiikum. Jaafar mee akkuma beekamu nuti Suudaan keessa jirra. Biyyi kun hin gubaa. Iidii biyya kanaatiif biyya keenya soomana biyya keenyaatii fi biyya kanaa mee akkamitti ilaalta? Wallahi inni kun biyya keenya wajjin jijjiirama guddaa qaba. Biyyi keenya biyya badhaatuudha. Mukeeffama waan barbaadu akkumatti keessattuu waan qilleensa ittiin bitachuun barbaadu. Qilleensa bittaan qabu waan ta'eef uummanni hiyyeessii fi sooressii fi walqixaa jiraata. Biyya kanatti immoo tokko gubaa jira waan ta'eef namoonni mukeeffa hin qabne ciisee haara galfachuu hin danda'u ulfaataadha. Isuma kanarra darbee immoo haa ta'u keessumatti hawaasni Oromoo biyya kana keessa jiraatu baay'inaan hojiin irratti bobba'us gadaanaadha waan ta'eef xiqqoon ulfaata jedhanii tilmaama gama kiyyaan. Isa kanaan haalli jiru ulfaataadhatu ta'u egaa haalli biyya namaati waan ta'eef haala biyya namaa kana obsaa fi murannoon keessa darbuu qabna jedheen uummata Islaamaa jajjabeessa. Baarakallahu fiik. Mee isinitti deebi'een jira. Akkuma beekamu biyyi kun hin gubaa. Biyyi kun addana irratti guyyaa lama biyya keenyatti soomuu waan wal qixxaatu natti fakkaata. Rabbiin immoo nu gargaaree asii hin geenye jirraa, iida geenye jirraa. Mee maal fakkaata iida biyya keenyaatii fi biyya kana akkamitti ilaaltan? Soomana biyya keenyaatii fi biyya kana akkamitti ilaaltan? Soomanni biyya keenyaa biyya qabbanaati. Lammaffaa tokkoffaa qilleensaa waliin fakkaatu. Baay'ee gubaara qabbanarraan kan caantanii jedhee namni gaaddisa muka jalas ciisee haara galfata. Obbolaa bira dhaqeessa haara galfata. Sooma biyya keenyaatiin asii qilleensa bitanii jiraachuudha. Birrii ofiitiin. Biyya keenya immoo biyya qabbanaati. Soomni hin ulfaatu. Biyya kanatti yoo tallaajan qabaanne jiraachuu hin dandeessu. Firiizii jechuudha. Firiizii yoo hin qabaanne jiraachuu hin dandeessu. Mukayyafa yoo hin qabaanne jiraachuu hin dandeessu. Kanaan immoo bitachuu kan dadhabee immoo akkatti itti soomu baay'ee jabaata. Egaa waliin fakkaatu alhamdulillah garuu nama soomamaas immoo jala ba'ama alhamdulillah. Akkuma jabaatu iyyuu nama soomameera alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nu gargaareera. Egaa soomni wal caalaa idiinis wal caalaa maatii keessatti ayyaaneffachuun gaafa idii maatii kee bira raxxee riyoota kee bira raxxee riyoonni kee dhufanii maatiin kee dhufanii maaddii dhiyeeffattee baay'ee bareeda. Biyya kanatti immoo gaa hawaasaan matuyyuu hawaasama Oromoo waluma bira jirruutuyyuu walitti dhufa malee wanti nutti dhufu hin jiru. Sunuu walitti dhufuu fi haalli hojii. Inni iyyuu immoo gaafa idii namni biyya kanatti gaafa idii ijoolleen gadhisan. Ijoolleen durbaa hin baatu. Dubartoonni hojii hojjechiisu idii hundi hin ba'an jechuun hin danda'amu. Baay'ee rakkisaadha biyya kanatti idiin akka fedhii ofii ta'uu hin idiin haalli fadrii sana sagaduun argachuullee hin jiru. Mana alagaatiin hojjetti idii gaafa bahee jettee gara galgalaa bahuu dandeessi jechuudha. Akkasitti baati tokko immoo ayyaanuma idii xumuratanii gaafa lammaffaa gaafa sadaffaatti kan ba'antu jiru. Erga idiin darbee jechuudha. Erga idiin darbee jechuudha. Hundi wal qixxee miti idii kanarratti Sudaanonnis nama gannaman dhiisanii. Kanarratti rakkina jira. Kanaafuu hin jabaata xiqqoo ayyaaneffachuu irratti illee jechuudha. Ayyaaneffachuu illee hin jabaata. Haa ta'uyyuu malee immoo jarri dhuunfaa ofii hojjetatan hin ayyaaneffatu biyya kanatti. Walitti dhufanii hin ayyaaneffatu hawaasaan biyya kanaa. Aadaa isaanii ibsatu. Aadaa isaanii ibsatu. Alhamdulillah nama jiraan nagaa. Amina. Soomanni maal fakkaata? Yeroo meeqaffaa soomaarta biyya kanatti? Wallahi yeroo ja'affaan soomneere. Ja'affaa soomeera. Maal sitti fakkaata biyyaa fi asii soomiin akkamitti ulfaatee beeka? Mudannoo Ramadaana keessa maal sitti dhufe gaafa biyya kana keessumaa dhuftee yeroo jalqabaatiif soomana soomtu maal sitti fakkaate hammam sitti ulfaate? Yeroo jalqabaatiif baay'ee ulfaataa ture. Baay'ee ulfaatee amma ulfaatti immoo gamma dandeetti. Itti jabaataa turre amma itti jabaanatti immoo waan jedhu. Maashaallah. Wanaan geenyeera.
namni ramadaana sodaatus hin saalfatus garuu ramadaanni guyyaa sadii qaba namatti jabaachuudhaaf. Nam tokko amantii qabaannaan ramadaana ni sooma. Maaliif? Nyaatuma isuma ganama faxurii nyaatu kana galgala faxurii nyaatu malee wanti biraan jiru. Rakkinni isaa bishaan qofaa jennu fakkeenyaaf. Yoo rakkinni qilleensaallee jiraate fakkeenyaaf mukayyaa fi waan adda addaa waan ittiin aara galfatan hin jiru yoo jedhame maleessa namni diinii qabu namni diinii isaatti nan amana nan sabada soomuu qaba jedhu nima sooma. Maaliif? Kun kan rabbiiti kan namni rabbiin nama keessa arguudha. Soomii namaaf jedhanii sooman rabbiif jedhanii soomu qabrii ofiif jedhanii soomu. Haa ta'u biyya keenya keessatti qabbana haa ta'u malee jireenyis namis firris wal bira haa jiraatu malee soomii yoo dadhabdee soomte minyaa. Biyya keenya keessatti namni tokkoffaa amma biyya keenya keessatti asiiran barbaadu. Maaliif nyaata barbaadne diidan lakkaa qaamni namaa bishaan hin barbaadu. Biyya kanatti immoo nama amma jalqabuma gaafuma tamirii ija tokko fudhatu bishaan dhuga nyaata nyaata. Ijoollee taraawiidhaa deebi'ee nyaatu malee. Taraawii dhaqee taraawiidhaa gaafa deebi'u qaamni isaa nashaata xinnoo ishee aara galfateera waan ta'eefitu reefuu nyaatatti dhiyaata. Kana akka garaagarummaan biyya keenyaaf addanaa. Addanaa jechuudha. Akka seera islaamaatti immoo yoo fudhannee ilaalle qophee fakkeenyaaf warri mooqa bishaanii garbuurraa minaanirraa hojjetatan baliilaa yookaan immoo waan ittiin nyaatan burtukaana cuunfaa qabaatan waan adda addaa kana qopheessitu jira. Isuu danda'ee nyaatu ijumaaf maleessa haa dhiyaatu jedhama malee namni danda'ee isa nyaatu hin jiru maaliif yooman bishaan bira gahaadha malee namni tokko yooman minaan bira gahaan jedhu biyya kanatti. Innumtu guyyaa sadii rakkinni isaa guyyaa sadii boodatti barta. Akkasumatti amma nama yooma ramadaana soomuu baadhee ka'ee alhamdulillah rabbi alamin har'a niyyaan qabaan jedhan manaan ka'een sooma. Har'a soomaa oleera boriin soomaa nan dadhaba gaafa guyyaa lammata gaafa guyyaa sadaffaa garuu lammata kuti siin hin jiru. Maaliif ibaadaadha waan ta'eef rabbiyyuu si gargaara rabbi si dandeessisaa jechuudha. Ibaadaan qoosaa miti namni ibaadaa qabu onnee keessaati malee. Kun ibaadaa taanaan rabbi dirqama goonaan malee ni ulfaata jechuudha. Garaagarummaan soomana biyya keenyaati. Bas nyaata irratti immoo waa'ee nyaataa amma rakkinni jiru. Waa'ee nyaataa amma nyaataani faxuriif qadaa nyaannamani. Ammasuma kanas ganuma nyaanne malee halkan kaanee seema tokkosuma nyaannu sana bishaanuma qabne sana dhunneetu galgala gaafa gomma faxuruma keessa guyyaa faxuru sana faxarra malee wanti biraan jiru. Kanuma jechuudha. Rakkinan qabu jechuudha ramadaan. Ramadaanni murtii abbaati. Murtii onnee abbaati. Jaafar mee idiin ibsachuudhaaf gammachuu ibsachuudhaaf biyya kanaa fi biyya keenya keessatti akkamittiin adda addummaa isaa ilaalta fakkeenyaaf biyya keenya keessatti akkuma beekamu namoonni keenya aadaa boonsaa ta'e illee qabu ramadaana keessa. Aadaa matii illee qaba. Aadaa wal gargaarsaa illee qaba. Silas Rabbi subhaanahu wa ta'ala aadaa wal gargaarsaa kaa'ee jira. Ida fixrii irratti zakaa fixrii waan jedhamutu jira. Namni wal gargaarsa sun. Uummati keenya immoo sana alitti waan wal gargaarsa qaba. Dhaqee wal ziyaaruu tokko qaba. Rakkataadhaallee waa kennuu qaba. Nyaachisuu illee qaba. Mee iidii addanaati biyya keenya akkamitti ilaalta adda addummaa isaanii? Wallaahi inni kun ni ulfaata yoo ilaale akkuma mammaakaatti itti seena. Biyya kanatti ollaan qabu firan qabu biran naqu waan jedhutu jira. Yeroon rakkadhee dadhabee hojiillee dadhabee lafa too fira qabaadhee fira kootti naqee guyyaa lama sadii bira bulee aara galfadha hin jedhu. Maaliif humna kootti akkuma harree yoon har'an hojjenne nyaachuu hin danda'u. Kanatti dirqama lubbuu koo fudhadheen hojii kana duukaa fiigaa. Inni kunis dirqama rabbiin narra kaa'e nan guuttadha yeroon jedhutti. Inni kun atuma ulfaatu akka kootti natti ulfaata baay'ee. Iidiin biyya keenyaatiif asii akkam? Iidiin biyya keenyaa fi asii immoo garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaa inni qabaatu takka biyya keenyatti inni waan qabne illee fira qaba waan ta'eef yaaddoon qabu. Fira isaatu kana nyaadhu kana dhugatuun nachiif as butanii iidii isaa guyyaa sadan dabarsa. Garuu biyya kanatti akkuma mammaasaan jalqabee. Maal jette mammaaksa? Mammaasicha keessatti ollaan qabu. Ollaan qabu. Ollaan qabu. Silaa ollaan ollama qaba. Ollama qaba. Firan qabu biran naqu. Fira yoo qabaatan silaa bira dhaqanii guyyaa lama itti haara galfatu. Kun hin jiru. Biyya kanatti yoo kiisii ofiitii hin baafne. Firri kee biyya kanatti sumatu fira kee? Anumatu fira kooti. Anumatu maatiidhas.
Hollaa sin qabu. Hollaa yoon qabaadhee innumtuu narraa fagoodha. Innuu kan na qaqqabu erga miidhame na qaqqaba malee yeroon argee nan qaqqabu. Isa kanaafi hollaan qabu hollaan qabu kan hin jedheef. Isa kana laalchisee biyya kanatti hawtuu ulfaatu iyyuu gaa dirqama amantiin immoo lubbuu ofiiti waan ta'eef qofaa jiraatanis baara keessa illee jiraatan biyyarraa bahan illee dirqama rabbi nurra kaa'eef fudhannee itti jirran malee egaa aadaaf ayyaanessuu irratti sanyiin Galatoomi baarakallahu fiik jazakallahu khairan. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Iida ayyaaneffachuu irra jirra. Maatiidhaan waliin jechaadha. Gammachuu ibsachaa jirra. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Boqonnaa gabaabaa booda walitti deebinaan waliin ta'a.